Warreen jaawwii harkaa qabdan baga gammaddan jaawwii irratti aappii bilaasha dalagu kunoo isiniif qabee dhufeetiin jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti kan dalagu paaswordii tokko malee jechuudha. Birrii takka osoo hin baasin jechuudha. Akka ajaa'ibatti kan dalagu isiniif qabee dhufeetiin jira. Warreen jaawwii qabdan baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Maarree osoo karaa barumsatti isiniin dabarsineen duratti warreen chaanaala Oromaaniif haaraa taatan hundi keessanuu irra deebiin sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uuf mallattoo ol notifikashinii tana irra kaa'uu keessan cheek godhadhaa. Viidiyoo dabalatallee akkeessan argattu jechuudha. Viidiyoo bakka jedhu irra cuqaastanii viidiyoo barbaadan argatuu dandeessan jechuudha. Aappii kana bakka nan buufadha isin jee malee hin buufatina jechuudha. Maaliif jennaan aappiin oriijinaalli jechuudha pilaastoor irra hin jiru jechuudha. Kanaaf ani gadi buuseetiin jechuudha asirra isiniif ka'a jechuudha. Akkasumas telegiraama kiyyallee argatuuf gamanaas buttaniituma jechuudha. Akkuma kana dura isinitti himaa ture abaawwatu bakka jettu kanarratti chaanaala kiyya jala abaawwatii jala seentanii jechuudha. Mallattoo telegiraamaa kanarra cuqaastanii telegiraama kiyya kallattimaan keessa seenuu ni dandeessanii isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota. Amma kallattimaaniin kara isteeppii itti aanutti isin dabarsa. Nan deebi'ana eega. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota kunoo walitti deebinee jira. Aappileen akkuma kunoo iskiriin irratti argitan kana RDM Tunnel VPN ka jedhamu kana ani gadi buufadhee waan qabuuf keessa seeneetumin isin argisiisa jechuudha. Isinis bakka nan buufadha isiniin jedhe duwwaa buufadha. Linkii description box jalan isiniif kaayyuu as jala isiniif kaa'uu baadhee karaa telegiraama Oxygen Media Network deemtanii buufatuu dandeessan jechuudha. Okay? Sana booda akkanatti amma keessa seeneetiin jira jechuudhaan. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota kunoo ani amma keessa na seensisee jira jechuudha. Aappii yeroo irratti cuqaastan akka kanaan isinii hin dhufu jechuudha. Isin maal gootanii tuqaa sadeen kana mataa gubbaa dhuftanii jechuudha. Yoo yeroo san isin bakka naan isiniin jee kana yeroo san gadi buusuu baattanii kan duraan qabda yoo jiraatte tuqaa sadeen kanarra dhuftanii jechuudha. Sana booda maal gootan abdeetis bakka jettu kanarra yeroo tokko kilik gootu. Sana booda gadi dhuftanii jechuudha. Jala kanatti online bakka jettu tana tuuttanii jechuudha. Abdeet gootan jechuudha. Ani amma abdeet godhee waan qabuuf abdeet godhuu nan barbaachisu jechuudha. Jaawwii warra qabu jechuudha. Jaawwii fi shariyaa yaaqoot jedhamu warra qabuuf sirriitti hojjeta jechuudha. Aappiin kun akkasumas zeenii Sudaaniitiif baay'ee takka hojjeta. Warreen Sudaanii keessa jirtanillee sirriitti dalaga jechuudha. Aappiin kun okay. Maal gootu sana booda kun asirratti bakka waayifaa ende mobile data jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti fuula kana qabatee dhufa hordoftoota kiyya. Akkuma argitan asirratti zeenii jira, STC tu jira. Shariyaan hundinuu yookaan sim kaardiin hundinuu asirra ni jirti jechuudha. Kan Saudi keessatti fayyadamu hundinuu ni jira jechuudha. Hin hojjetu jechuudha kan hunda aappiin kun kijiba malee hin hojjetu. Kanaafuu kan inni hojjetu jaawwii fi akkasumas shariyaa yaaqoot jedhamtu jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti baay'inaan ijoolleen Oromoo waan fayyadamtu natti fakkaatu Paakistaanii fi Masrii fa'aa fayyadama. Shariyaa yaaqoot jettu tanallee sirriitti dalaga jechuudha. Osoo shariyaa kana qabaatanii baay'ee takka baay'eessa jedheetii yaada jechuudha. Sababnis intarneeta maallaqaan yoo hidhattan riyaala 85 baatii tokko moftuu banaadha jechuudha. Akka ajaa'ibatti fayyadamtan akka nama waayifaa qabutu jechuudha. Amma moobaayilii fi STC'n addaan cita jechuudha yoo baay'ee itti fayyadamtan. Kan ishee garuu inuma addaan hin citu aappii mataa ofii kan of danda'e qabdi. Shariyaa yaaqoot jedhamtu kun jechuudha. Asumaan akka itti fayyadamtan isinii dhaamuun barbaada. Achumaan zeenii Sudaanii irratti illee sirriitti dalaga jechuudha. Warreen Sudaanii keessa jirtanillee sirriitti isiniif dalagaan isiniin jedha aappiin kuni akka ajaa'ibatti dalaga bilaasha jechuudha. Mee amma kan isin argisiisu dhufe ijoollee Saudi Arabiyaa keessaa waan ta'eef kun akkuma asirratti argitan kaasaa jaawwii fireeniw 2023 kan jedhu kan isuma tokkoffarra jiru kanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha. Kallattimaan akkanatti isin fida jechuudha. Kan gubbaa kana akkuma beekamu lookeshiina kana asumarratti dhiiftan yeroo hundaayyuu jechuudha. Aappii pilaasha asumarratti dhiiftan aappii tokko alaabaa nama fayyadamsiisa malee irra baay'een isaa jechuudha. Kuni amma seevara isaati asumarratti dhiiftan out select seevar ka jedhu kana asumarratti dhiiftan jechuudha. Sana booda isteeppeen isinitti argisiisu kana hundaa'u eega xumurtanii kan isinirraa eegamu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii istaarti bakka jettu kana geengoo kana walakkaa cuqaasuu duwwaatu isinirraa eegama jechuudha. Miyaan amma irratti hin cuqaasa jechuudha. Geengoo kana walakkaa yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif dhufa jechuudha. Geengoo walakkaa yeroo isin cuqaastan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kan isinirraa eegamu kaansil osoo hin taane gadi buutanii jechuudha. Aappii kana konneekti godhuuf gadi buutanii jechuudha. Okay bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan jechuudha. Sana booda kun akkuma argitan amma asirratti geengoon kun barbaadaa jira jechuudha. Isiniif galaa kunoo waaw dalagee jira jechuudha. Aappiin kunoo ilaalaa fireedha jechuudha. Aappiin kuni akka ajaa'iba dalaga kunoo asirratti lakkaa jira. Akkuma argitan asirratti illee lakkaa jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalagaa
kan isiniin jedha hordoftoota kiyya ammuma gabbuufadhaati itti fayyadamaa warreen shabakaa rakkattan jechuudha keessaafuu shabakaan yeroo ammaa kana addaan cicitaa jira tiktaaka isiniin seensisu laayivii akkasumas yuutuubii illee isiniin seensisu pilaastorii irraa waa gadi isiniif hin buusu jechuudha warreen akkasii illee jechuudha kan shabakaan keessan pilaastorii isin seensisee waan baroomsa irratti illee argitan gadi buufatu aappii tokko tokko gadi buufatu isinitti hin dhiibne karaa telegiraama oksajii miidiyaa neetworkii kootaati aappii barbaadan achiin yeroo gadi buufattan faayiluma keessan keessaa akka nama bulutootaa waliif dabarseetti ol baafattan jechuudha osoo daataa tokkollee hin fayyadamin jechuudha okay achiin itti fayyadamaan isiniin jedha hordoftoota kiyya akka kanaan irra kaadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha maarree isinilleen chaanaala dinqii fi ajaa'ibsiisaa akkanatti baroomsa bilaashaa isiniif kennu kana jechuudha isinilleen sabiskiraayib gochuudhaan akka jajjabeessitan dhaamsa kiyya jechuudha warreen chaanaala oromaan kanaaf haaraa taatan hundi keessan obboleeyyan bakka kana yoo isinitti gurraachomtee jiraatte sabiskiraayib godhaatii addeessaan isiniin jedha akkasumas mallattoo gurra namaa kana irratti ol baasuu hin dagatinaa viidiyoon dabalataa akka isin bira ga'uu fi viidiyoo baroomsallee bakka viidiyoo jettu kanarratti cuqaastanii argatuu dandeessan viidiyoon baroomsaa baay'eetu keessa jira gar fuulduratti waa baay'ee isiniif qabadhee dhufaa jira eegaan hordoftoota kiyya chaanaala kana sabiskiraayib godhaatii viidiyoo keenyallee piliis laayik godhuu hin dagatinaa waan bilbilarraa isin dhibe kompiitararraa isin dhibe gara oromaan yookaan gara oksajii miidiyaa neetworkii telegiraamaatiin dhuftanii komantiin nagaafatuu dandeessan kallattiin isiniif deebisa eegaan kanarraaf qabadalleen asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa yeroo itti aanutiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha